አንዳንድ ሙስሊም ጠል የሆኑ ግለሰቦች የትኛውንም እምነትና ተቋም የማይወክሉ የታላቁ የነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም በማጠልሸት በተደጋጋሚ ጊዜ አላስፈላጊ የሆኑ የእሳቸውን ስምና የማይገልጹ ሁኔታ ነቢያችንን እያቋሸሹ መሆናቸውን ለመገንዘብ ችለናል። አጥፊዎቹ ለሕግ እንዲቀርቡ ለምክር ቤታችን የሕግ ክፍል ጉዳዩ የተመራ ሲሆን ወደ ሕግ እንዲያቀርቧቸውና በሕግ አስፈላጊውን ቅጣት እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። namoonni tokko tokko arraba ofii tooyachuu hin dandeenye ka amantaa kamiyyuu bakka hin buune namoonni uumamaan yakkaa fi yakkamaaf uumaman ka amantaa namootaatillee tuqu ka bira dabreen mootiyyuu mootii anbiyaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa balleessuudhaaf yaalan namoota san muslimni bakka jiru hundattuu dhimma akkanaa kan hin obsinee fi ka irrallee hin dabarre tahuu beekanii qaamni yookaan dhaabbanni bakka bu'aa muslimootaa manni marii dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaadhaa seera fi heera irratti hundaa'ee karaa nageenyatiif seera kan dhiheessu ta'uu fi murtii isaa malu kan argachiisu ta'uuf hordoffii dhumaa godhuu isaa kan itti fufe ta'uu asirraa akka beeytan carraa kanaan isinii ibsuu barbaada. Isinii galee nuti Oromoodha, Oromoo Musliimaati. Oromoo Kiristaanaaf nuti diinaa miti. Diina baay'ee qabna. Isinii galee kanaaf isuma mataa isaa malee kararraa gorii jechuudha. Akki nuti amma itti jirru kana sii dhufaa jirraa kararraa gorii baqadhu bakka tana geenne bakka kanallee quba qabnaa dhaqii bakka sanii achi dhaqii jennaani namni shayxaanaa morkatti jira waan fedhe haasaa. Tasa bal'inuma bakka akkanaa jira jennee otoo nuti miidiyaa kanarraa himnu maal rakkatee bakka san nu eega inni. Lakkoofsa mantassanii barkanaan bilbilaa gaafadha. Lakkoofsa maxxammaa inni maraate lakkoofsa saniin cufatu bilookiin godhuufirraa. Waan sarrii muti godhu istirii isaa waan saniin dho'isu. Gaafii lammataa hayyee ani doona gaafatanii kana dura waan deebisu jira amma waan gaafachuu jiru yoo na gaafatte si deebisuu danda'a ammaan gara gaafii xumuraatitti seen deema. Hawaasa hordofata amantaa kiristaanaa wanni kun yeroo dheeraa isinii galee nuti Oromoodha, Oromoo Musliimaati. Oromoo Kiristaanaaf nuti diinaa miti. Diina baay'ee qabna. Isinii galee kanaaf ummanni Oromoo Musliimaa daqiiqaa 30tti kaafaaloo ka'insin afaan isaa akkana feetan bilaastiratti maruu dandeessan. Feetan akkanatti reejjattanii lubbuu irraa baasuu dandeessan. Feetan akkana hiitanii mana hidhaa geessuu dandeessan. Ummata kana waliin laaxxanii bocoltan. Kaafaaloo kan horoofirraa tolchan ka fakkaatu. Nama wallaalummaan fuula isaa kanarraa akka gartee miti miskiina jimmata waa argateetti irraa fallaggattu kana bada'ummaan fuula isaa irraa iftu kana ijoolleen musliimaa babbareedduudha. Ijoolleen kiristaanaa fuula akka isaa sanuun qabdu kana shayxaanaaf fidee uummata kiristaanaa keessa kaa'e diigaa deema hidha kuno feetan ajjeessa gumaa kafala amantaa musliimaaf if kanni dooraa lakkumuu 10 kan nama juufaan qofalchiisa na arkaa dabar namni waan godhuu deemu qaaxarootti qabatee mi godhee seenaa dalagee uummatatti as ba'a malee kanaan na guba bar kanaan na diba bar kanaan na ajaa'iba bar Oromoo waliin dha'uudhaafi paartii bilsiqinnaa wajjin qilee seenta nuti Oromoo nuti abaa'oo paartiin keenya wabo abdii sabaa itti paartiin keenya badhaadhinaa miti. Min taphataalachu maal fid Oromoodha nuti Oromoo Musliimaati maal fid ati feetu uraagee ta'i feetu siltee ta'i feetu immoo sabachi keessa dhalate kan maqaan isaa akka tokko san ta'i I don't care. Sabe que yo maqaa wallaalte nuti nun galchu alaafinata sirraa fudhachuu hin dandeenyu huccuu aadaa uffatteef alaabaa qabatteef ragaa sii ba'uu hin
sinuuf maxxansi ragaa wajjin dogongoraa hojjisi sirreeffanna keenya jenne an oromoo miti jette I don't care nunna kunuti jinni taata feetu shayxaana alaabaa abbaa kiyyaa gubdee immoo gaaf tokko sindiitu seenaa si gaafata alaaba oromoo ibsitu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabroo marraabana alaaba oromoo ibsitu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabroo marraabana dhiigaan si facaasa lafeen si bobeessa oromiyaa irrattiin kabeesi mirmirsa abbaate osoo kas jaaliin rasaasa meeqaa nyaadha malee nurraa du'an gootoonni keenya osoo akkana jaan rasaasni dirra kanaan seenee kanaan baa qoma kanaan seenee duwidaan baa miila kanaan seenee duubaan baa adda kanaan seenee asiin baa maal taate kaafaanoo babaasa alaabaa kana gubdee paartii birsiqinaa si ergate abbaate gubaa kennutti baate abbaate gubaa ilma dheera keetiin nu baate boo rasaa keessatti ma gubaa ilma adeera kee kan aangoorra jiru alaabaa tanaan itti fokkoran jettee alaabaa keenya biddatti qabde la of course gurbaa dheera kiyyaa kursii irraa darbuu deemanii sababa alaabaa kanaatiin nin gubaa nan laallatanii haa gubani akkasi duunee banna malee hin gubnu nuti ni beeyna wallaahi ilma adeera keetii deeggaruudha kuni isa alaabaa teenya jibba isaa goboo fi alaabaa bilisummaa oromoo jibba gonaaf gubde kanaaf aaratti baate nutis ni beeyna ni jabeeffan alaabaati hottu matatti siidadha hoo si gubanii hottu habiibti hottu mee lubbuutiyya way ilma adeera isaanii bira Uno alaabaan mataa kiyya gubbaa jirti hin gubattu ilma adeera keetiitiin deeggaruudhaa keessi neebar uno la agartee ilma adeera keetii alaabaa viidiyoon qabannu nuti harkaan hin qabnu maali kaafaloo mootummaadha nama baranii yotti utaale os ani hafuuraan akkana darbuu bar kaafaloo qeerroo sadii yotti ergite bar akkana gaxanii lafa kaayanii bar kaafaloof abaawoon keenya alaabaan keenya gubatti kaafaloodhaaf ammallee dilli namaa kun walitti bu'aa ummata kiyya ummata muslimaa isiniin jaaladha isiniin kabaja kaafaloo oromoo kiristaana bakka hin bu'u oromoo muslimaa bakka hin bu'u bakka agartanitti qiiq nama tokko kaafaloon arras barus sabni guddaan kun wali bu'urra amantaan sabni keenya oromoon kiristaanaa fi muslimaa wali bu'urra nama nu jeequu if keessaa luqqisnee baasuu qabna walii galteedhaan singala iskasa guuttanii jirtan yaa sabaa mee eenyu faa jiru khota sena khota ti